Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dursa Jumaa Mubaarak muslimtoonni addunyaa kanarra jirtan hundumti keessan bakkuma jirtanitti ana haajiraatu akkasumas amantiin biraas hundi keessanuu bakka guyyaa har'aa geenye jedha. Hacaaluun xumuree jira. Waan keessa darbiine waan as geenne waan gara fuula durallee xiinxalee xumuree jira. Waan isiniin jedhuun qabu ani nama gadi baheellee miidhama lammii biyya Saudi Arabiyaatti keessa rakkataa jiraniifillee gadi bahee dubbachuuf gahumsa qabuu miti ani hagasuma namuu homa danda'u humnuma qabuun beekumsuma beekamtii homa danda'u godhaa hundinuu homa ofii danda'uun qooda bahata. Kanaaf har'a laayivii akka dhufuuf wanti na dirqisiise ittis qophaa'ee miti dhugumattu dhiibee as na fidee. Waan Saudi Arabiyaa keessatti ta'amaa jiru namni ija qabu namni fayyaa qabu hin arga. Waan ilma namaa irra gahuu miti saree irrallee osoo gahe hedduu nama gaddisiisuudha. Kanaaf an tokkichi gadi bahee dubbadhee waa godhaa miti. Xiqqaate hoo xiqqaate garuu waan gumaarraa eegamu gadi baheen hin dubbadha jechuudha. Dursa waan kanarratti naa ol namoonni mootummaa biyya keessaas haa ta'u mootummaa addunyaa haa ta'u kan Saudi Arabiyaa bulchu haa ta'u irratti dhiibbaa gochuu danda'an hedduun jiru. Garuu immoo anis wanti danda'u gadi bahee ni dubbadha. Waan itti amane yaada kiyyanii bahadha jechuudha. Kanaaf warroonni waan kana dhiibbaa gochuu danda'an dubbachuu qofaa miti. Kan callisee hojjetu jira. Waan isarraa eegamu hundaan dirqama lammummaa bahachuu qaba jechuudha. Dursa mootummaan biyya bulchu yookaan paartiin badhaadhinaa jechuudha. Waan inni itti jiru hin beeknu guyyaarraa lubbuun namaa bahu jirti. Akkaataa lubbuu itti baatu immoo argitanii jirtanii. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa lubbuu tiisisaa hanqattee. Kanaaf mootummaan waan danda'u hunda godhuu qaba. Waan danda'uuf waan hin dandeenyellee gochuu qaba jechuudha. Dursa dirqamni isarra jira. Kan biraa qabsaa'onni Oromoo jarmiyaalee abbootii gadaa abbootii amantaa qeerroof qarree qaamni hundi Oromoo ta'uu qofaa miti abbaa feete ta'e ummata akkanatti akka cidhiitti walitti haranii mana tokko keessatti hidhanii akkasitti dararamaa jiru saniif dirqama Oromoo ta'uu hin qabdu. Dirqama Amaara ta'uu hin qabdu. Dirqama Silxee ta'uu hin qabdu. Dirqama Guraagee ta'uu hin qabdu. Namumti qofti gahaadha. Kan akkasitti akka talbaatti walirratti hammaaramee nuti ilaallu sun teessisaa miti. Bineensa wayiitii miti ilma namaati. Keessattuu wanti garaa na nyaate wanti hedduu nama rare laayivii kanas gadi bahee akka dubbadhuuf wanti na dirqisiisu soo jiraatte namni akka namaatti nama dhukkubaa ijoolleen hiriyoonni kiyyaas achi keessa jiru. Hiriyaa hoo jedhu kan dhalootaa miti. Kan Oromummaa walitti nu fide. Kan takka ooyidaa dhiiraatii hafanii hin beekne kan qabsoo keessaa horii fi humnaan illee gahee qaban jechuudha. Kan qaamaanis qabsoo waggoota 4-5 darban jennee haasoynu san keessaa gahee qaban jechuudha. Kan du'a hidhaa dararama biyya keessaa baqatanii dhaqanii achitti dararamaa jiran jechuudha. Gaafa miidiyaadhaan uummata Oromoo rakkatu humna qabaatanii miti biyya ormaatti akka lammii lammaffaatti jiraata. Biyya dimokiraasiin hin jirre dhiisaayyuu biyyootuma dimokiraasiin bulanu akka lammii tokkoffaatti
adii wal qixxooytee yookaan araba wal qixxooftee jiraachuun hin dandeettu. Akka lammii lammaffaa osoo hin taane akka lammii tokkoffaatti akka waan boriin isaanii milkaa'ina ta'e jala sararanii beekanitti miidiyaadhaan Oromoo jarmiyaalee hunda duuka dhaabbataa turan. Har'arra dhaabbanneen hoo qoonni keenya maali? Qabsoon nuti goonu hoo maali? Mootummaa mormuudha? Karaa cufuu qofaa? Sagalee dhageessisuu qofaa? Moo suusii qeeqaa qabna? Qeequu, mootummaa qeequu. Kanaa miti. An akka nama tokkotti nama siyaasaa miti. Dhaabni an jala fiigus kan deeggarus hin jiru. Dhaabni kiyya Oromoodha. Akka Oromootti garuu waan natti dhagahame gabbayee nan dubbadha uummata kiyyatti. Wanti lammiin qeerroo fi qarreen mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti cinqaan isaan itti jiran waa yeroo namaa kennuu miti Oromoo. Tokkummaan afaanii maal nuu godha kana waliif hin birmannu taanaan? Oromoon tokko tokko bakka wal finnu hin qabnu. Tokkummaan nuti har'a barbaannu garuu tokkummaa gochaati malee kan jechaatii miti. Tokkummaa haqaati malee kan maqaatii miti. Ani qabsaa Oromootiif hin jedha akka qeerrootti. Mataa filadhee deema. Qabsoon ani qabsaayu aarsaan ani kafalu. Qeerroo fi qarree Oromoo akkasitti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Dhiiga haqqisaa jiran. Onneen dhoohaa jirtu saniif hoon taane qabsoon kiyya maali? Yaa agartuu sabaa, yaa abbootii gadaa, yaa abbootii amantaa, yaa mootummaa biyya bulchu. Waan dandeettan qofaa miti waan hin dandeenyellee godhaa. Lammii keenya haa baraarru. Kan achi keessa dhumaa jiru Oromoo qofaa miti. Gaafa bal'oo sabaaf sab-lammiitu bilisooma. Gaafa rakkoo Oromoo qofa kan itti cinqamu. Kan achi dararamaa jiru 90% uummata Oromooti. Qeerroo qarreedha. Namni umriin xiqqoo deeme keessa jiraatus jechuudha. Kan biyya keessaallee rakkataa jiru Oromoo. Rabbii keessanii jedha Oromoo waan dandeettan hundaan ummata kanaa haa birmannu. Nuti mana ho'aa keessa jirra. Waan fedhe hoo ta'e waan fedhe rakkoo feene keessa haa jiraannu. Duuti hidhaan feetu nurra haa geettu akka Oromootti Oromiyaa keessatti. Garuu biyya abbaa kennaa keessa jirra nuti. Nama biyya ormaatti du'urra saree biyya keessa du'u kabaja qaba jarana. Waliif birmachuun kuni ani filannoo yoonatti hin fakkaatu dirqama. Nama rakkoo kana keessatti argitu gadi baatee sagalee ta'uun nama ta'uun kee qofti gahaadha. Sabboonummaa Oromoomaallee hin barbaachisu. Nama taatee fayyaa qabaannaan gahaadha. Rabbii keessanii jedha. Ani humna hin qabu. Beekumsas qabaadhee miti. Beekamtii qabaadhee miti. Warroonni waan hundaan mootummaa biyya keessa jiruu fi mootummoota addunyaa irratti illee dhiibbaa gochuu dandeettan. Kana haasofni keessan takkittiin furmaata meeqa fiduu danda'u? Garbaa hati dubbadhaa. Wanti darbe eega darbe boodaan qabaa ganna dhiisaa wanti jedhu hin fayyadu. Dhibba du'eera tokkicha lubbuun jiru nu wayya. Lubbuu ilmaan Oromoo mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti rakkataa jiran haa baraarru Oromoo. Hedduu nama gaddisiisa. Abaarsa qabnaa kan jenne ba'aa ummanni Oromoo baate nuti baanne Rabbiin nurraan kenne. Kanaaf qaamni na ilaallate jettu hundi warra mormitus ta'e warra biyya bulchaa jirtus ta'e siif tokko lammiin Itoophiyaadha jennee haasofna.
dhibbarraa dhibballee jechuu baannu dhibbantaa 90 ol kan dhumaa jiru ummata Oromooti. Hanga waan barbaannu argannutti kaayyoo gadi baaneef galmaan gahannutti lubbuu bahaa jirtu tanaa dhaqqabna Oromoo. Waan biraa waan isin jedhu hin qabu. Isinirra beekee miti ani. Beekamtii isinirra qabaadhee miti. Humna qabaadhee miti. Gadi bahee waan naaf fakkaatu yaada kiyya ibsachuu garuu mirga Rabbiin uumamaan na badhaaseedha. Kanaaf yaa qomoo koo, yaa saba koo, yaa lammii koo, ummanni dhumaa jira. Lubbuun yeroo namaa hin kennitu. Yeroo ani itti gadi bahee amma laayivii haasa'u jiru kanatti lubbuun namaa bahu jirti. Lubbuu bahaa jirtu tana baraaruuf waan dandeenyu hunda haa goonu Oromoo. Dargaggeessi akka dargaggeessaatti. Qabsaa'onni Oromoo akka qabsaa'ota Oromootti waan isinirraa eeggamu. Kallattii namni argu qofaanii miti alkallattiinis. Kanarra waan isin jedhuun qabu Oromoo ani. Namoo bakka ofii jirtutti sadarkaa ofii irra jirti waan sirraa eeggamu godhi. Qaamni ati eeydu kabirii hin jiru. Furmaata ummata Oromoo kan fidu Oromoodha. Kanaaf waan dandeettan hundaan ijoolleen nurraa Saudi Arabiyaatti rakkataa jiran kanaaf sagalee haa taanu. Kanuma isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gandarra hanga federaalaatti mana hidhaa guutee ka jiru ilmaan Oromooti. Duris manni hidhaa afaan Oromoo haasayaan irra walii galame. Kalee har'as sanuma. Badiin maali Oromummaadha. Yaa mootummaa biyya bulchu. Paartii badhaadhina. Walitti qabatee kama naannoo hundaa jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa nuuf hiikaa. Nuti gannu lakkistanii. Johaar Mohammad, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa. Eedota isaa naas dabalatee gannu dhiisuu keessaniif galatoomaa. Namoonni hedduunis bahaa jiru. Maaloo kanaafis nuuf hiikaa. Hidhuun, ajjeesuun, doorsisuun furmaanni argamu takka hin jiru taa'anii mari'achuudha. Furmaanni. Jaaldaa'uu Ibsaa umrii kanaan teessuma dhaabbata hirriba dhabee rakkataa ka jiru. Kana ummanni Oromoo gaafachuu qaba. Jaal Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, qeerroo keessaallee namoota kan akka Wabii Burqaa. Kanaafi miti nuti qabsoofne. Rabbii keessanii jedha. Hiikiinsi eegaltan kun wama feetaniifu karoorfadhaa. Homa feetan niyyadhaa. Homa feetaniif hojjedhaa. Garuu ummata Oromooti mana hidhaa miti kamalee yeroo kanatti. Nuuf hiikaa. Qeerroon Oromoo qarreen Oromoo har'a mana hidhaa guutanii jiru. Keessattuu du'aa caalu booda. Kana waan jedhu waan addaa wanta ani jedhu takka hin jiru. Gadi nuu dhiisaa. Turtus daftus inuma hiikamu. Guddatutti murtee fixatanii inuma ba'u. Sanirra garuu osoo sadarkaa sanirra hin geenye amma gadi dhiisuudha. Deebiin qeerroo kanaa miti. Deebiin qarree kanaa miti. Deebiin qabsaa'ota Oromoo, deebiin uummata Oromoo kanaa miti. Kanaaf kan balleesse haa dhabamu rakkoo takka hin qabu. Eenyummaanuu seeraa olii miti. Kan maqaa siyaasaatiin hidhamee jiru garuu sababa dhiibbaa isinirraan gahuu danda'uuf hiitan gadi nuu dhiisaa. Hidhaan immoo waan takka irraa nama hin dhaabdu. Kanaaf furmaanni hidhamtoota siyaasaa hunda hiikaa. Kanuma wanti isin hin jedhu.
waa'ee hidhamtoota mana Suudi Arabiyaatiinis Suudi Arabiyaatti hidhamanii jiran eega xumuree boodaan kan biyya keessaatti illee eega darbee boodaan dhumarra wantan jechuu barbaadu waa'ee hongee waa'ee beelaa biyya kana keessatti Oromiyaan beelofteen qaaniidha. Ispeeshaalii Baale uumamaan badhaatuudha argitanii jirtan. Jecha Jawaar Mohammad wayii yaadadhe yeroo Baalee dhufe abbaa osoo argatte lafti Baalee tun Itoophiyaa guutuu qallabdi jedhe. Oromiyaa guutuu qallabdi jedhe. Dhugaadha. Kana jechuun hongee kana ka fide nama jechuu koo miti. Rabbittu fide waan rabbi fide ofirraa dhoguun hin danda'amu garuu hir'isuun ni danda'ama. Ammas kan iyyaa jiru uummata Oromootitti yaa uummata Oromoo ummanni beelaheen salphinna Baale beelaheen Baale beelahuudha. Baale beelahuun Arsiin beelahuudha. Baale beelahuun Shawaan beelahuudha. Baale beelahuun Itoophiyaadha Afrikaadha. Yaa jaran waliif haa birmannu. Yaa Oromoo Baale beelaheen salphinna. Qabeenyi ummanni Baalee bar Itoophiyaa guutuu qallabuu danda'a. Har'aan tana garuu rakkatee harka nama jala qabata. Kanas hin irraanfatinaa. Ummanni Baalee ummata beelli isaan maluu miti. Kan beela hayyuu beela baasu. Baalee dhayitee bishaan gaafattee namni bishaan si kennu hin jiru. Aanan dhuyda. Qaamaan dhiqadhaa itti aanan hin argata Baalee. Kanaaf ummanni Baalee rakkoo hamaa keessa jira. Keessattuu gara gammoojjii Baalee jechuudha. Qittuu irratti fanxoo akka jedhamu sani Oromoo waan ta'eef qe'eef qabeenya isaa irraa buqqa'ee osoo rakkataa jiru beelli biraa irraan itti bu'e. Kanaaf yaa Oromoo kalee Ormaa kunuunsaa turte waliif haa birmannu. Tokkummaan jechaa nu ga'e kan gochaa wal bira haa dhaabbannu waliif haa birmannu. Baalee beelahuun ummanni Oromoo beelahuudha. Baalee qofaa miti immoo kan beela'e. Wallagga rakkoo garaagaraatiin nageenyi hin jiru ummanni kun kana jedhanii waan ibsuu danda'amuu miti. Waan Wallagga keessatti ta'amaa jiru. Boorana dhaqe. Ummanni Booranaa horii hagas ga'u ka qabu sun ka horiin beekamu sun Booranni looniin akkasitti beekamtu kan addunyaan hundi isa beektu sun har'aan tana maal keessa jira? Oromiyaan hootami. Booranni rakkataa beelaa horiif namni guyyarraa du'a. Wallaggatti sababa beekamuuf hin beekamne lubbuun namaa guyyarraa baha. Maa inni hiremmaan uummata Oromoo? Oromoo rabbii jedha waliif haa birmannu. Kana kan gadi ba'ee isinitti haasa'u isinirra beekee miti garuu haa xiqqaattu haa guddatu waan ijji na argitu waan gurri na dhagahu. Baaleef haa birmannu. Booranaaf haa birmannu. Oromiyaa guutuuf haa birmannu. Itoophiyaa jumlatti walitti qabanii irra dibuun bakka takka nama hin gahu Oromoo. Dhaaba Feederik garii mirga qabda. Kan qabsoo ineef tokko sanuma. Abaa'oo ta'uu dandeettaa, kafaa'oo ta'uu dandeettaa, bilchiqinnaa ta'uu dandeettaa, mirga keeti, mirga rabbiin uumamaan sii kenne. Itti amante taanaan waan itti amantetti waan itti amante. Garuu nama hidhameef iyyuun, nama du'uuf iyyuun rakkoo uummataa gadi baatee haasa'uun siyaasaa miti. Kan siyaasaa warra siyaasaatiif dhiisaa. Waa'ee salaataallee warra salaataatiif dhiisaa. Du'aayillee orma du'aayiitiif dhiisaa. Kan bataskaanaallee orma bataskaanaatiif dhiisaa. Garuu ani musliima ani kiristaana osoo hin jenne akka Oromootti beela kana gadadoo kana bu'aa bayii akka ummataatti akka Oromootti nu qunnamaa jiru kana jala miliquuf waliif birmachuun dirqama. Waan na dhibu keessa tokko kan na gaddisiise mootummaan naannoo Oromiyaa
osoo Baalee beelaan akkasitti du'u, osoo Booranatti azaabni akkasii qabatu, naannoo Kalee harkaaf harma nurraa cire, akkasuma Harargee qe'eef qabeenya keenyarraa nu buqqisaa ture dhaqanii deeggarsa godhu. Maal Oromoon maal balleesse biyya kanatti? Badimmaan uummata Oromoo maali? Yoo baajanni biyyattii hin jiraanne rakkoon takka hin jiru. Waan hin jirre as kennaan jedhu uummanni. Osoo jiru garuu osoo arginu biyya beelli ittiin bu'iin, biyya namni akka namaatti irraan bu'iin dhaqaa deeggaraa uummata Oromoo kanan rakkatu kana bira dhaabbachuu dhabuun hedduu na gaddisiisa. Kanaaf Oromoo kan buqqa'e bakkatti haala deebisnu, kan beela'eef kan dheebote beela haa baasnu. Rakkoon uummanni Baalee keessa jiru rakkoo yeroo namaa kennuu miti. Kan Booranaas akkasuma. Haalli nageenya Oromiyaa keessa jirus sheekonni rabbiin itti kadhaa. Warri siyaasaallee karama rabbi isinii laaffiseen. Garuu qaama feete ta'e dursi kan kennamu dhaabaafi miti, maaliifi miti, Oromoofi. Uummanni akka uummataatti nagaan biyya abbaa ofii irra jiraachuu qaba jechuudha. Kana yaa Oromoo kan hidhameef iyyadhu, kan rakkateef birmadhu. Wanti biraa hin jiru. Waan addaa haasa'uuf himtanis laayivii gadi bahee haasa'u. Ani laayivii hedduu haasa'uuf hin turre ittis hin qophooyne miirumatu miidhama uummanni keenya keessa jirutu na kakaasee dhufe. Ani hojjechuun irraa eegama malee dubbachuullee miti. Warri dubbatanii hin finne, warri beekumsaa fi beekamtiin fagaatan, warri narra humna qaban hedduutu jiranii. Garuu hanguma gubadhe gadi bahee isinitti haasa'ee isinitti hodheeresses haasaa koos wal keessa yoo isin harkaa dha'es dhiifama guddaa isin gaafadhaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa. Irra deebi'ee hidhamtoota Su'uud Arabiyaa keessatti rakkataa jiran waan dandeenye hundaan bira haa dhaabannu Oromoo. Lubbuun laman jirtu. Lubbuun baatus bara akka qabdi. Akkaataa itti bahaa jirtu argitan. Ilmi dhiiraa akkasitti dhiiga haqqisu. Dubartii akka waan uumamaan rakkoo qabdutti jismiin isii hundi raamma'isan argitan. Kanaaf yaa Oromoo koo waliif haa birmannu. Jiruun biyya ormaa anaa miti, miidhamas faayidaa isis Hacaaluun isinitti haa himu. Ana kanumarra goolabaa dhumarra sirba Hacaaluu Hundeessaa isin affeeraa sheer waliif godhaa. Isin jaaladha Oromoo koo, isin kabajaa, nagaa keessa naa turaa. Sirba Hacaaluu Hundeessaa isin affeeree addaan galla jechuudha. Ummata koo kabajamaaf jaalatamaa asumarratti goolabnaa. Isin jaaladhaa, hedduu isin kabajaa. Ummata Oromoo koo jaalala afaanii qofaa miti, gochaanis lubbuu kiyyaas dabarsee siif allaadha. Har'a haasa'e jechuun hin danda'amu. Haguma san waan keessa kiyya homan fiil godhe gadi ba'ee laayivii dubbadhe. Wanti dogongoris yoo jiraate na of kolchaa. Laayiviin kiyyarraa kanumarratti goolabaa, ulfaadhaa, isin jaaladhaa, yeroo gaarii.